baga gammadan baga gammannee oromoon hundi keenyayyuu baga gammadan baga gammannee gammachuu koo ibsachuun barbaada. Baga nuuf baanii uummattoota keenya mana hidhaa keessa jiru hundi isaanii baga nuuf baanii baay'ee gammannee jira. Baay'ee gammachuun baay'ee nutti dhaga'amee jira. Wannaa isaan nama wallaalchisa dhugaa rabbii. Innaa ashamaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota chaayinaa kee jalatti argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi fi araara waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warri maatii koo ta'uu barbaadan subscribe, like, share, comment naaf godhaa. Warra maatii kiyya taatan jabeessanii jirtan immoo guddaa sagalatooma naaf jiraadha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. Waaqayyoon ulfina isiniif haa kennu isiniin jedha. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbii, baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee gammade maarame gammachuun kiyyaa bakka qabu dhugaa waaqa jechuudha. Innaa ana bichaa osoo hin taane oromoo martinuu baga gammadan isin jechuu barbaade. Innaa baay'ee namatti tola dhugaa waaqa. Innaa hin bula hin oola malee waaqayyo guyyaa tokko deebii qabaa gartanii rabbi isaanuma irratti ilaalaa. Yaa rabbi galata kee. Akkana jechuudha. Baay'ee des nama jedha. Warra du'es immoo lubbuu isaanii nafsiin haa maaru. Innaa kana isiniin jedha immoo haa caalmu sammuu irraanfatame miti. Innaa isaan immoo waan jiraataniif waan nafsiidhaan waan lubbuudhaan jira. Haa caalmu dhabne miti isaan immoo waan nafsiidhaan jiraataniif waan lubbuudhaan jiraataniif hidhamanii har'a immoo kun mana hidhaatiin nu gallakkifanii baay'ee tokko das nama hidhaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Baga gammadanii baga gammannee dhugaa waaqa baay'ee namatti tola isiniin jedha. Laal hundumtuu ni darbaa. Hin oola hin bula malee waaqayyoon guyyaa qaba. Hundinuu guyyaa qaba. Innaa isaan maratti ilaalee waan akkanaatti baay'ee namatti tola. Tasfaan qophiinaa. Innaa obsaa qabaannu oromoon obsaa qabaannu amma dhiisi kaasuuf akka biraatti warri 12 nu qabatee mammaa soo jammaranii habiyyaa jechuu qaban amma viidiyoon habiyyiidhaan hojjetamaa jira. Maal sin godha habiyyi uumaan balleessinee bara. Aga dhiifamu isaanis oga dhiifamu maal nu chikkiraadha. Habiyyi sooma sin guune. Innaa waan akkanaati. Gannitti waan biraa keessaa kan galchu yaadaan gara keessa biraa Amaara Oromoo keessaan qabu. እኔ ዜግነቴ ኢትዮጵያ ነኝ። እኔ ስለ ሌላ አላወራም። ስለ ራሴ ስለ ደስታ ስለተሰማኝ ላወራ ነው የመጣሁት እንጂ ስለ ብሔረሰብ ስለ ብሔር ስለ ጥላቻ አይደለም ማውራት የመጣሁት ማለት ነው። እና ደስ ስላለኝ ደስታዬን ለመግለጽ ነው የመጣሁት እንጂ ስለ ሰው ማውራት አልመጣሁም እላችኋለሁ። እና በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ለማንኛውም ማውራት ራሱ እና ከነስ እንጀዳ እስቲ ማውራት ከገመደ ከያወራ ገመደ አከመው ተቀጥቶ የማቴ ያጣና ነጋኩ እንደተተረፈ ዛማ ከናሙ አለይኩም ዱቢያ ታይ saati lama tarrafe warri hojii qabdan jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti himaa jechuudha. Warri hojii qabdan turtanii silkii gurgurtanii sa'aatii 2 sa'a 3 akka Itoophiyaa sa'a 3 sa'a 9 warri ijoolleen ganama akkaatan immoo jirtanii jechuudha. Gini akkana ta'uu qabu dhugaa waaqaa. Maaliif yoo jettan sa'aatii silkii ilaaltanii innaa sa'aatii irratti qabaachuu qabdan beektanii innaa sa'aatii irratti qabaachuu qabna. Folakkaatti irratti ganama sa'aatii meeqatti kan keessanitti sa'aatii 5 folakkaatti irraa jechuudha. Isaa ol irratti akka kaamee maariin dafaa ka'uu dandeessu jechuudha. Silkiin irratti qaxaqatee dhannaa silkii keessaa alatti raawuu dheerafee gaafa silkiin irratti daawwatee dhumma madaa'u jechuudha. Innaa balbalaa irratti akkasii fadhi tokko gaafa sa'aatii 5 fi ndom sa'aatii 5 folakkaam sa'aatii 5 daqiiqaa 40 amma fuula deebi'utti sa'aatii 6 ta'een namni immoo dhukaan mana ሰራተኛ ታተው ይችላል እንዴ ምን ወራቂቱ አንከሳተ ከናራፉ ባባባይ ይርፋታ እና ተደበነ ጭምራ ስልኩ ባናንጅቲ መሰረትሽ በክሽና አንተ ማራራን እና ማልታተሪና አንተ ወንታን እንዴ ጅምንጂ ወሪ ስልኪ ዶግሮ ኮርተን ስልኪ ወሰን ገርገሩ ሰዓቲ 8 ፎለካጌ
turistiin jira warra silkii gurgurtan waaqeen gurguranaa jechuudha. Nama akkasiitii waan dhageettan galatumaan baay'ee tokkos jaaladha bakka jirtanitti fayyaanaaf ta'a. Nagaa jira warri gammaddan immoo kanatti nama barreessaa baay'ee I love you too so much.